Bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyaalessaa dhaloonni haaraan carraa argatee keessattuu eegumsa saayibarii wal qabatee teekinooloojiitti of madaqsaa beekumsa qofa osoo hin taane carraa hojiif jireenya isaanii keessatti jijjiirama fiduu akka danda'aniif waqtii gannaa waggaan leenjitoota dorgomsiisee leenjisaa jira. Leenjitoota bara 2017 carraa kana argatan keessaa barataa Abdii Magarsaa tokko yoo ta'u, leenjii dandeettii saayibarii marsaa afuraffaatiin fudhate gahumsaan goola buusaan wayita ammaa kana barumsa isaa sordofaa Itiyoo Telekoom keessas hojjetaa sadarkaa olaanaati. Kanaaf seenaan dargaggeessa kanaa leenjii dandeettii saayibarii irraa gara carraa hojiitti ce'uun akka danda'amu kan agarsiisudha. kutaa kurnaffaa jalqabee insaa keessatti baankiiwwanii fi tajaajiloota adda addaa irratti eegumsa cyber security taasisuudhaan hirmaachaa ture. Ammoo ani Itiyoo Telekoom keessatti mindeeffamaadha. Barataa kutaa 12ffaa hojjetaa jira jechuudha. Kana kan taasise immoo sadarkaa insaatti taalentiitti waan amanamuuf barataan hojjechuu danda'u, namni hojjechuu danda'u mindset isaa qophii kan ta'e hojii kanaaf yeroo hundumaa invited waan ta'eef insaan carraa kana naaf kennanii Abdiin biyyaaf waan abdii ta'u qabatee dhufuuf hojjechaa jiraachuus AMN Plus itti himeera. Hawaasichi cyber attack irraa akka of eeggatuuf itti fayyadama isaa akka sirreessuuf fake newsiiwwan akka namanniif biyya ofii protect gochuudhaaf saba ofii eeguudhaaf illiteracy jaarraa 21ffaa kanarraa of baraaruudhaaf guyyaa tokko startup guddaa qabannee sadarkaa biyyaatti launch gochuudhaaf reefuma yaadarra jirra. Bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyaalessaa dandeettii dhaloonni saayibarii irratti qabu cimsuuf Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee waliin ta'uun leenjii kennu kan bara kanaa marsaa shanaffaas jalqabsiiseera. Sagantaa kana irratti daayireektarri olaantuun bulchiinsa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa Aadde Tigist Hamiid faayidaa biyyaalessaa eegsisuuf humna namaa gama teekinooloojiin ga'umsa qabuu fi amanamaa ta'e horachuun barbaachisaa waan ta'eef sana horachuufis dhaabbanni isaanii kutannoon hojjechaa jiraachuu himaniiru. ዛሬ በምንኖርባት ፈጣንና በቴክኖሎጂ በተሳሰረች ዓለም የሀገር ሉዓላዊነት Addunyaa har'a keessa jiraannu saffisa kan ta'ee fi teekinooloojiin kan walitti hidhamte keessatti walabummaa biyyaa mirkaneessuun lafarraan yookaan galaanarraan akkasumas naannoo qilleensarraan darbee gara diijitaalaatti ce'eera. Dirreen diijitaalaa immoo guddina dinagdee fi madda kalaqaa fi beekumsa waan ta'eef nageenyummaa isaa mirkaneessuun faayidaa biyyoolessummaa keenya eegsisuu fi bu'uuraadha. Sana horachuufis bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyaa Yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee giddugaloota torbatti leenjitootaaf leenjii barbaachisaa ta'e wayitaa boqonnaa gannaatiin leenjisaa jira. Leenjiin marsaa shanaffaa kunis dargaggoonni damee saayibarii irratti dandeettii isaanii akka guddifatan, yaada haaraa akka maddisiisan akkasumas gara fuulduraatti ogeeyyii damichaa ta'uun akka tajaajilan carraa kan uumuudhaas jedhan Aadde Tigist. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee Dr. Asraat Asadawaayin leenjiin kun Itoophiyaa boruu ijaaruu keessatti gahee guddaa qabaachuu ibsaniiru. በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደርና ተባባሪ አካላት leenjiin bulchiinsi nageenya odeeffannoo biyyoolessaa fi qaamolee deeggartootaa waliin ta'uun kennamaa jiru kuni walabummaa dijitaalaa biyyi keenya ijaaraa jirtuuf bu'uura kan kaa'uu fi investimentii biyyoolessaa murteessaa ta'edha. Leenjiin kun madda dandeettii fi beekumsa dhalootaa abdii gareeti. Kanaaf isin leenjitoonni imala biyyi keenya gama hubannoo namtolcheetiin eegalte milkeessuu keessatti shoora guddaa kan bahatan ta'uun abdii guutuun qaba. Dargaggoonni leenjii bara kanaa irratti hirmaatanis yaada kennaniin carraa kana argachuutti gammaduu himuun beekumsa bu'uuraa fi dandeettiiwwan saayibarii argachaa jiraachuu himaniiru. As keessatti waan baay'ee barachaa jirra. Teekinooloojiin addunyaa kana akkuma beeknu baay'ee jijjiiramaa jira. Teekinooloojii kanaaf immoo hundumti keenya of qopheessuu akka qabnu beekamaadha. Kanas nu hubachiisuudhaan akkamitti teekinooloojiiwwan haaraa dhufaa jiran kan akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu, ofii keenyas immoo akkamitti hojiirra oolchuu akka dandeenyu isa nu barsiisaa jiru jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaa ganaa guddataa jirti. Gara teekinooloojiitti ganaa seenaa jirti malee caafii tuttuqaa jirti malee waan keessa seettee hin qabdu. Dhaloonni asitti argamanii carraa kana fudhataa jiran lakkoofsaan muraasa haa ta'an iyyuu malee gaafa bakka kanaatii bahanii jijjiirama guddaa wayii biyya keenya irratti dhaloota irratti mataa isaanii irratti duwwaa osoo hin taane ijoollee irratti barattoota irratti keejirraa jalqabee haga yuunivarsiitiitti dhiibbaa guddaa uumuu dhaloota danda'anidha jechuudha. Marsaa kanaan leenjitoonni 1249 giddugaloota torbatti leenji'aa jiraachuus odeeffannoon arganne ni mul'isa.